Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video tiyatana na bahe dubran nagaa okay please. Waa tokko dubbachuu dhufe maalidha innis kaleessa galgala mana Mubaarak Musammaatti gargaarsi akka godhamaa ture nin dhaga'e jechuudha. Maalidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsi haa godhamuufi jedhamee ture jechuudha. Bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhumaan dhaggeeffadha please obsaan jechuudha. Anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Dhabni immoo gargar bahuu hin dandeenyu. Isiniif galee wanni anaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u yookaan immoo wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaalalli nu gidduu jiraannan gargaaramuu batee wanni tokkollee nu gidduutti uumamu hin jiru jechuudha. Garuu maal isin fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira innillee fayyaa qaba nagaa qaba nama dalagatuu danda'udha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsi namaa waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani. Kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti yeroo fayyaa qabnu kanatti yeroo dalagachuu dandeenyu kanatti gargaarsa namaa nu barbaachisu. So gaafa nu barbaachisu dhufuu danda'a. Gaaf sana rakkoon qabu garuu amma kanatti gargaarsa namaa never hin barbaannu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ani abbaa manaa kiyyarraa isiniif galee jireenyi jechuudha. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Nama tokko faana jiraachuudhaaf maallaqa qofa miti kan si barbaachisu. Yookaan immoo waan keessa jiraattu waan ittiin jiraachuu qofa miti kan si barbaachisu. Bu'aa bahii hedduudha qaba. Jireenyi mataa isaaniitu maqaan isaatu jireenyaa jechuudha. Kanaaf jenna ani amma maallaqa argadhee maallaqa waliif guurtanii isa bira nagalchuu hin dandeessan. Yookaan immoo maallaqa immoo dhabee isarraa fagaachuu hin danda'u yoo jaalalli nu gidduu jiraate jechuudha. Garuu maalidha namni jireenya isaa keessatti waan fooyyeffatu qabaachuu danda'a, waan sirreeffatu qabaachuu danda'a, yookaan immoo yeroo walitti dhufeenyaa barbaachisu keessatti walitti dhufuu danda'a. Garuu immoo inni immoo amma kana galfachuun barbaada, ammuma kana naaf ta'uu qaba, waan kana naaf godha ka jedhoo ta'e jireenyi jaalalti obsa barbaada. Waan hundayyuu obsa barbaada, tasgabbii barbaada, waan hundayyuu jechuudha. Kanaaf waan kana asumatti akka dhaabdanii isiniin jedha. Walumaan galatti yeroo ammaa kanatti gargaarsi nu hin barbaachisu. Nuti nama hojjetee jiraatudha. Nama ofii miti namaafiyyuu nama ta'uudha beektanii nuti jechuudha. Anis dalagataan jira, innillee dalagataa jira jechuudha. Isiniif galee. Kanaaf namni gargaaramuu qabu. Nama tokkoffaa nama hojjetachuu hin dandeenye, nama fayyaa hin qabnee fi nama humna isaatiin hojjetee jiraachuu hin dandeenyetu gargaaramuu qaba. Nuti immoo humna keenyaan hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Wama fedhee hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Rakkinaa hagasiillee hin qabnu. Isiniif galee akkasi. Kanaadhaaf jennaan dhiifama naaf godha. Waan kana ani maqaa kiyyaan akka waan kun godhamu hin barbaadu. Maqaa kiyyaan booniyyeen galchina jettanii waan kana akka gootan hin barbaadu. Ani galuu taanaan arra kan boru tikeetti muradhee galuu hin danda'a. Garuu immoo maaltu shii dhorkee galuu kana kan jedhamu hin danda'amu. Namni wanti isa dhorku waa hedduu jira. Isiniif galee namni dhimma mataasaa qaba. Yeroo kam akka galu, yeroo kam akka gaa'ela ijaarrachuu danda'u, yeroo kam akka gaa'elatti seenuu qabu, yeroo kam akka jaarsa isaa wajjin jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'a. Kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti. Kanaaf maaltu shii dhorkee maaliif hin galtu galuu qabdi. Wanti galuu na dhorku dirqama maallaqa qofa miti. Isiniif galee wanni hedduun jiraachuu danda'a. Kanaadhaaf jenna waan kana asumatti akka naa dhaabde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii. Maashaallah meeshaa kana laala akka inni bareedu obboleeyyantii qaqqaalii warri biyyaa galuu barbaadan waan meeshaa tahe hunda isaa ooltama biyya namaa keessa jirtan gassaalaa tallaaja warri magaalarraa mana qabdan jechuudha. Inshaallah immoo warri magaalarraa mana hin qabnellee manni baadiyyaa ka citaa sunillee kaarabaan dalaguu eegale jedhan obboleeyyan tiyyaa akhbaara jadiida kun jechuudha. Warri ittiin gammachuu barbaadan callisaniituma manuma citaa kana jechuun beekanii mire mana citaa qaban san hundi keessan beektan yoo amma wanni maafi hin beeknu jettan malee amma biyya namaa keessa jirtaniif dagattaniifa asuma achi bakka injiraa miti kaarabaa asuma achi yoo itti lokkosan ima dalaga jedhan. Subhanallah tana bichaadha wanni abiyyi dalage biyya keessatti. Kanaafi
obboleeyyan qaqqaalii gaggaarii kanaafuu dolaabaa, algaa, biffee, tallaajaa, gasaalaa, furmii